dubbataniiru. Maatii olaanaa haala Oromiyaa keessa jiru akkatti hubatan gaafachuun eegale. Bakka baay'ee waraanni jira. Waraana keessa maaltu jiraachuu akka danda'u immoo namuun beeka jechuudha. Namni nagaa bahee galuu hin danda'u mirga wanni jedhan hin jiru. Ammoo gamaa gamanaa wal ajjeesus obboleeyyanuma. Obboleeyyan kaleessa wajjin qabsoo godhee jijjiirama fidee torra immoo wal ajjeesu jira. Uummanni keenya waggaa 5 du'aa ture haga meeqa akka du'e lakkoofsaan meeqa akka du'e illee lakkoofnee harkaan qabnu jechuudha. Oromiyaa keessatti waan bara kamuu ta'ee hin beeknetu amma ta'uu jira jechuudha. Akka bakka bu'aa uummataa tokkotti baay'ee nama dhukkubsa. Madaan isaa baay'ee gaffagoodha. Mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti marsaa jalqabaallee marsaa lammaffaallee tureera. Maaliif hin hirmaanne ministeera nagaan ilaallatu ture dhimmi kun? Dhimma nageenyaa seerri nuuf kenne labsiin lakkoofsi 1263 muraa 2014 dhimmi nageenyaa himaammanni isaa maal isaa nu laallata jechuudha. Haa ta'u immoo namni hirmaate ministeera haqaati. Ministeera haqaa mariin nageenyaa ilaallata ka jedhu hin qabu. Maal jennaan yoo amma abbaan tokko waan irratti waliigale kana boru dide namni silaa dubbii kana seeraan laalu ministeeruma haqaati. Ofii dhattee marii nagaa gootee teechee deebitee immoo boru akkamitti ija seeratiin abbaa balleessee himachuu dandeecha. Hirmaannaa kana silaa nutu dhaquu qaba. Ministeera nageenyaati nuyi. Kan Piriitooriyaas hin dhanne. Kan Daree Salaamis hin dhanne quba hin qabnu hin dhageenye. Kana eenyutu godhaa maaliif akka godhu hin beeknu jechuudha. Kun sirriidhas jennee immoo naman. Mariin kun marsaa lama taa'amee marsaa lamaanuu bu'aa hagas mara waliigaltee irra ga'ame hin jiru. Mariin kun akka waliigaltee irra hin geenyee fi maaltu sababa ta'e jettu isin rakkoon isaa maali jettanii ibsitu? Dubbiin kun bakka hin taane nun baasuu karaa nagaa fixannuu jedhamee erga daandiin jalqabame booda akka wanni kun gufatu ka godhe mootummaa dheeree namanaa jechuudha. Mootummaan keessa jiru kana. Sababni isaa immoo sababa lama. Tokkoffaa mootummaan an keessa jiru kun ani mataan kiyya jaallan keenya ka biraa wajjin rakkoo keessa jirraa teenyee mari'annee furmaata goona jedhee anuu namni wajjin jiru irra deddeebiin kadhannaan mariidhaaf banaa miti manni. Marii qajeeltoo irratti hundaa'e waan rakkoo hiiku ka dhugaa irratti hundaa'e waan akkanaa kana gochuun hin barbaadamu. Nama waliin dhahanii gogowwoomsaniituma darbuutu barbaadama. Tokko amala kana qabu mootummaan kiyya kun. Lammaffaa immoo namichi amma marroo waraana gaara jiru warra waboo hoogganu kuni qilleensa mootummaan to'atu keessatti bakka dubbiin kun haa dhumu yoo mootummaan illee na dhaye haa du'u jedhee riiskii fudhatetti gaara keessaa bahee xayyaaraan Taanzaaniyaa deema. Kuni kutannoo agarsiisa natti. Haa ta'u garuu bariituu mariin Taanzaaniyaatti eegalame jedhamee garana ololatu oofamuu eegale jechuudha. Shanee balleessinee jirraa, absaa jirraa ha jedhu ololliin eegale. Ololli eegaluu qofa odoo hin ta'in waraanni bakka jiru hunda waan dur hin jirretu kanaa deebi'ee waraana waggaa 5 hin dhumin yeroo marii san keessatti fixuudhaaf dhamaatiin godhame jechuudha. Kuni gama tokkoon kana yoo laalu ani mootummaan dubbichi akka mariidhaan dhumu waan barbaade natti hin fakkaatu. Walajjecha obboleeyyanii ka duraan ta'eefis ka ergasii as ta'aa jiruufis wanni natti akeeku numa bira rakkoon jiraa jedhee namana jechuudha. Akka qaama biyya bulchaa jirutti isin badii kana keessaa hagam qulqulluudha akka hooggansa olaanaa biyya kanaa taatanitti. Rakkoo ga'e kanaaf anillee irraa qulqulluudha. Homaa gaxurii keessatu ani keessa hin jiru jechuun danda'u. Haa ta'u immoo wal keessattis mari'annee paartii mormituu Oromoo wajjinis mari'annee sabaaf sablammii wajjinuu akkaataa biyya kana itti geggeessinu irratti jenni mul'ii mari'annee karaa yoo qabachuu baannee hin kufnaa qabsoon uummataa bilaasha ta'aa biyyiin badaa jaranaa mari'annuu jecha keessatti bara 2011 irraa qabee lallabaan ture. Kana namni miseensa koree giddu galeessaa ODP ta'e hunduu beeka. Rakkoon kun akka hiikkatuuf
waan humni kee danda'ee bakka hin danda'etti gochaan ture jechuudha. Gaaffii kana kanan isin gaafadhee tarii isin haalota Oromiyaa keessatti deemu haala siyaasaa jiru irratti karaa miidiyaa hawaasummaa keessanii hin barreessitanii mootummuma yookaan paartiidhuma keessa jirtan kana hin qeeqxanii tarii obbo Taayyeen gaafatama seenaa jalaa obbaasuuf of bilisa baasuudhaaf barreessu namooti jedhan waan jiraniif isin gaafadhe. Of bilisa baasuu fi wanni jedhu bishaan hin fuudhu. Ani kaleessa waggaa 10 hidhaa ture. Anamma bakka biyyi badetti bakka uummanni badetti bilisummaan kophaa hin qabaadhu eessa jira bilisa baasuuf hin jiru. Kan biraa egaa mariin kun fashalaa'ee booda tarii mootummaan ibsa baasee ture keessumattuu mootummaan naannoo Oromiyaa waraana marii dide kanaa fi humnaan dadhabsiisnee dirqamsiisnee gara mariititti deebisnaa ka jedhu waraanaan rakkoo kana gara furuutti kan akeeku wayii ibsa bahee ture tarii rakkoon kun ammallee mootummaan waraanaan furuudhaaf yaada waan qabu kan akeeku furmaatii dhufuu danda'a gama waraanaatiin. Gama waraanaan ittiin furmaanni hin jiru. Akki keessa deemnee itti dhufnillee furmaanni waraanaan hin dhufa ka jedhu han akeeku miti. Waraanni amma bakka kana ga'e kuni gaafa duraa qeellam wallaggaa aanaa tokko moo lamarra ture. Gaafa dura. Tole. Gaafa sirraa inuma waraannaa waraanni kuni dubbii kana hin hiikne jechuudha. Amma immoo babal'atee godinni waraanni kun keessa hin jirre almost hin jiru. Amma sululta jira jechuudha as dhiyoo. Angidaamitti waraanneen ittisin bakka kanarraa waraannee ittisnaa jedhamee wanni yaadamu baay'ee noofu. Gara narraayis obboleeyyantu du'aa, gara sirraanis obboleeyyantu du'aa jedduutti uummata dararamaa. Wal mo'achuun dhibuu danda'a. Uummanni keenya boqotuu bara baay'ee rakkatee, bara baay'ee gatii kaffalee bakka isa gahaa waraanaan dubbiin odoo ka dhumuuti silaa qaata dhumaan dhumne ammoo seenaan Itoophiyaatis kan agarsiisaa silaa waraanni naga buusee Itoophiyaa caalaa wal waraansa waliinii keessa ka ture biyyi kamuun jiru garuu immoo ammas nagaan qabnu. Nagaatu dubbii fixa malee waraanni dubbiin fixuu nagaan fiduu kanaafuu araara barbaachisaa ka jedhu ejjennoon kiyya. Gaaffii fi deebii addatti obbo Taayyee waliin taasifnee guyyaa biroo isiniif dhiyeessina.